maqaa waldaa kanaas maqaa Minnesota yookiin Oromiyaa xiqqoos eegsisnee hojii boonsaa ta'u hojjennee akka asii baanu abdiin qaba. Sheekonni, qeessonni, abbootiin amantii hundi biraa kan biraatu jechuudha yoo jiraatan hayyoonni Oromollee jiraannaan iddoon adda oolmaan kenna kanadha. Iddoo masgiida Tawhid seenutti jira anamma yeroo ammaan tana. This is a place. Iddoon kun gaal paarkii ana jedhe qaba. Iddoo salaataa bal'aa dhala adreesii isaa akkuma agartan kunoo 1001 Westgate Drive, St. Paul, Minnesota 55114 dha. Iddoon itti argamnu jechuudha. Kanaaf kottaa iddoo kanatti argama. Hawaasa keessaniif dirmadha. Waan qabdan gumaachaa kottaa. Manan taa'inaa, hidhiin ciniinnatinaa, kana osoo godhee hin jedhinaa. Dhimma beelaa kana irratti amma waan hadha ofii keenyaa godhuu qabnutti mootummaas hin komannu. Dirqama keenya erga baanee booda mootummicha mootuu gara danda'amuun ibiddatti shiduu qofaadha. Maaliif maaf ibidda shidda hin jedhinaa garuu hin gubatu mootummaa gubatu miti. Mootummaan silaa osoo gubatee namatti tola. Beektanii nama dhagahaa gubadhe jedhee rifatee lammii isaatii fi waa godha. But what we have to do is we will do our best. Waan dandeenya ni goona. Kanarraa kan ka'e mootuu yaa Rabbi uummata sanaaf rooba roobsi kan jedhu kadhannaanis godhamuu qaba. Osoo toltee iddoo sana argamanii kadhatanii warra miila qabbanaa Rabbiin nama godhe namatti tola. Garuu haalli biyyattii sanaa akkuma agartanii karaa ittiin dhaqan hin qabdu. Warri biyya keessaatu dararamaa rakkachaatiin karaa sana deema. Karaan lafti isaa fagoo. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, Kamal Sero, thank you so much. I also need you to Azzelele, I'm not sure if you can post it. Tagging godhaisiitana I'm gonna ping osoo itti dabalteetuma achumatti bakkuma takkatti ping godhina wayyana fakkaate. Squarein ping godhamee jira. Warri squarei barbaadan warri dhufuu hin dandeenye qofa kaawwan ija keessa darbuu barbaanna yaa Oromoo dhugaa walitti naami. Ija keenya wal argaa ija keessa wal laalaa gargaarsa kana fuula gammachuutiin gara kaaniin uummata sanaaf rifachuu keenya agarsiisa. Yoo gargaarsa kana goone namatti tola. Kanaaf namni tokko mee adii nama tokko na ad godhee kasika yaa ilmaan Oromoo jabaadha. Kota iddoon masgiida Tawhid hojii khairii tarbi jaalatu tanamni jaalatu saba kan kee gammachiisu hojjennee haa oollu jedha. Assalaamu alaikum Sheek. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abdurrazzaq. Nagaame akkami? Jirra jirtu fayyuma. Jirra Rabbiin galannaa ga'umee ergaa yoo qabaattan daqiiqaa lamaan takka qofa qabaa hojiitti seenaa jira. Wallahi ergaani nan qabu jalqaba duraan dursee Rabbi isin galatoonfatu hojii irra jirtan kana bakkaan isiniif haa ga'u hunjaa. Amiin. Lammii teenya hundaafuu dirmachuun nurratti dirqama. Ani biyya Saudi Arabiyaa irraa si dubbisaa jira. Nutis akka biyya tanaatitti walillee faffacaanee wanna jennu sagantaalee nu gootanii amma waan dandeemu akka gartee uummanni keenya gargaarsa harkatu xiqqoo qabnuun akkuma keessa jirrutti waan kana dirmachuun nurratti barbaachisaadha. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samaa yaa Rabbiin rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam hanga dandeenyutti rahmata walii godhuun dirqama keenya. Isinillee jajjabaadha. Hedduusi hordofuttiin ture maasha Allah Rabbi sirraa jaalatu fakkaataa kee akka falmataa Ibroo akka affeeraa misfaas kakaasi waliin kadiiroo elemoo hundinuu jaallakki asirratti Rabbi isin haa galatoonfatuun isiniin jaa asitti dheeradhu. Barakallahu fiik. Amiin ulfaadhu obboleessa kiyya. Hamza jira alhamdulillah. Hamza. Assalamu alaikum ninjira. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jirta mee yaada kan kee itti fufeeti. Ayyee galatoomii akkuma nama durallee yaadni an qabu maal seeti beektaa? Wanni kun walitti qindaawee dirqama gamaa gamanaadhaan walitti iyyuu qabna. Godina tokko qofaa miti bakkii beelti jirtu. Kanaafuu wanni godhuu qabnu tokko yoo jiraate dhimma Harargeedhaa, Tabaalees, Gujiitiis, ilmaan Wallaggaatiis bakka beelli hongeen itti bu'e kana guutuusaa haalli itti qindaawee gargaarsi kun guuramee dispatch itti ta'uu danda'utti irratti mari'atuun organized wal godhuun barbaachisaadha. Yeroo kana keessatti ijoollee amma karaa TikTokiitii fi Feesbuukaa fi waan adda addaatiidhaan guuramaa disorganized ta'e kana qofaa miti. Amma aktivistoonni ilmaan Oromootis ni barbaachisanii, hayyoonni ilmaan Oromootis ni barbaachisanii, lamada miidiyaan ilmaan Oromootis ni barbaachisa yeroo kana keessatti jechuudha. Masgiinninis, beeta kiristiyaanninis saba biraatillee akka isaan waan kana gubbaa irratti hirmaatanii gargaarsa kana dhaqqabsiisuu danda'amu irratti dalagamuun
barbaachisaadhaan jira. Maaliif namni callisee jira. Amma Ustaad Raayyaa fa'aa tiimii Ustaad Raayyaa sanfaatutu waan kana uummata dhaqqabaa jira. Ijoollee amma NGO Relief Organization dhaafaa banattee socho'aa jirtutu waan kana dhaqqabaa jira. Mootummaan waan kana immoo itti calliseeti laalaa jira jechuudha. Nuti immoo dhimmoota garaagaraa dhimmoota siyaasaa biraatitti garagallee waan jirruuf ija teenya tana uummata nurraa dhumaa jiru kana laalaa hin jirru. So that akkam goonee waan kana organized goonee kara OMN'nis waan kana organized godhee sheekotiinis irratti hirmaattee hayyoonni irratti hirmaatanii bakki beelli jiru kun identify godhamee irratti dalagamuun barbaachisaadha. Amma kara masjiidaatti deemaa jirtan natti fakkaata. Program maaliif qabda? An already bakka masjiida har'a waa lamatu jira. Iddoo lama waldayni baarintuma xabboollee gargaarsa Oromoo community itti jiranii harargee lamaan dabalatee miseensota isaanii baasuudhaan jechuudha. Uummata naannoo sana jiran majority kan ta'u kanneen biraa ammoo irra dhufan malee dirqamni amma wanti godhamaa jiru jaalanne jibbine illee rakkoo kana jalaa bahuudhaaf waldaaleen akka naannootti ijaaraman jiru. Waldaa'ota shanantu jira. Nu bira waldayni waliin hojjetaa jiru. Wabiin Maccaa jira, Shanan Gibee jira, Odaa maali irra naakuti. Waldaa'ota asii koomandootii fi waldaa baarintuma xabbootu jira. Waldaaleen lamaan gurguddoon hojiilee gurguddaa hojjetaa jiran hadha garuu uummata isaanii miseensa isaanii ta'ee deeggartoota isaanii hawaasa Oromoolee yaamanii jiranii. Gargaarsi kun bal'inaan waan barbaadama ta'eef hawaasni ammoo bal'inaan heddumina qabullee godinoota kanneen lamaan keessatti yookiin naannoo Baalee lamaanii fi Harargee lamaanitti miidhaan waan irra ga'eef adda durummaadhaan uummanni kun ka'ee jira. Inni biroo qindoominaan uummanni I think dubbiin qindoominaa tuni xiqqoo yeroo ni fudhatti Oromiyaa hunda gochuudhaaf garuu nuti aliyaansii waan qabnuufi gara aliyaansiitiin mari'atamee waldaanni kunniin illee waldaa amma durallee hawaasa biraan gargaaraa turan waan ta'eef waan argatan irraa hawaasa kanneenii fi gumaacha hanga ta'e tokko akka ta'u beekamaadha. Rakkoo wayitu kun hin jiru. Gama keenyaan rakkoo hin qabnu garuu biyyoota garaagaraa keessatti warroonni waan kana maallaqa kana guuraatiin jirani qaama itti ergan osoo nu beeksisanii bareedaadha. Fakkeenyaaf garaa tiiktookootiin maallaqni guurame jedha eessa deeme maallaqni sun? Idduma tokkotti maallaqa hundaa erguu qofa osoo hin taane neetworkiin sun ijaaramee neetworkii sanaan akkaataa ta'uu malutti maallaqni hanga danda'ame keessattuu amma rakkoon guddaan gujiidha kan jiru. Rakkoo gujii jiru sanas uummanni kun dirmachuu qaba. Kana gochuuf ammoo waan takkatu yoo jedhaan. Kana gochuuf ammallee beektaa namni yeroo tokko yeroo ati dhalataa naannoo sanaa yoo qeeqxu hammeenya itti fakkaata. Ijoolleen gujii irraa bahan rakkoo gujii gadi baasuu irratti they need to work so hard. Kana jala sarareetuma jedhan because waan goone waan yaalleetu jira yaalleetiin ammoo waan gahaa argachuu dhabnetu jira. Kanaaf ijoolleen naannoo sanaa amma rakkoon jiru maali? Naannoo sana irraa baataa lakkoofsi kiyya xiqqa jettaa hawaasa kan keetii fi rakkoo jiru uummata kan kee yookiin Oromootti hin garsiistu then uummanni kan keessi harkaa dhumata. Osoo jirtu jechuudha tokkollee taanaan Aliyoo Mucaan jedhamu nu bira jira Kawalloo. Aliyoo Walloo namoota asii dubbisee wantoota garaagaraa yeroo garaagaraa nuti illee isaayyuu irraa kaasaa isumaa irratti pireesharii uumaa wanti godhamee jira. Fuuldurallee wanti godhamu jira ammoo wanti kun maal barbaachisa? Every citizen dubbiin jirtu maal isheeti? Ilmi Walloo ijoollee Walloo biyya Arabaa kana hedduminaan jiranii ijoollee Walloo wajjin hojjechaa turre akka bareedatti nuti waan dandeenyu marii garaagaraa gaggeessaa kan biyya Jarman jiranis jiru. Biyya Jarman warri jiran they need to have an organization amma Austraaliyaadha Walloo jidduutti amma dhaabbata jedhama. Gujiin isaa xiqqaatanii doktoroota akka qaban nan beekan. Amerikaa keessa doktoroota yoo xiqqaate doktoroota hanga 10 lakkaa'uu dandeenya. North Amerikaa kana Kanaadaa fi USA dabalatee yoo xiqqaate jechuudha. They need to wake up. Ol kaanii isaan uummata afoo socho'anii uummata Oromootiin nu bira dhaabbadha jechuun murteessaadha. Ati ciiftee namnummaan alaalaalee godina kiyya keessatti rakkoo asii ilaallee achi arguu hin dandeenye naa argan kan jedhu kun dogongora guddaadha. Kanaaf rakkinoota garaagaraa kan wanti amma keessattuu godinoota akka Gujii kana namni maal jedhaa maal Oromoo waraana irraa kan Oromoon nu arguu dadhabee jedha. Yoo atiin iyyatiin Oromoon mammaaksaaf itti erta abbaan iyyatu ollaan namaa dirmata jedhanii rakkoo qe'ee keessanii namni kamiyyuu kan jiru iyyadhaa iyya dabarsaa sana booda wal jalaa lallabnaa jechuun barbaada. Amma sa'aatiin ani qabullee hojii qabaa hanga uummanni asiin bahutti daqiiqaa muraasa qofa qabaa sanitti seenaa atis miidiyaatti deebii waan uummata kanaan hojjennaa OMN illee intarviilee garaagaraa rakkoo kana irratti hojjechuu eegaleera anis kaleessa OMN irratti dhaamsa tokko dhaammadheera gara duubaatiin jechuudha warri OMN waldahaalee garaagaraa civic society Oromoo kanneen qajeellotti interrogate gochuun barbaachisaadha. Interrogate yommuu jedhu yakka dalaganiiti miti. Karoora maaliin hawaasa kana of duratti visionary ta'anii rakkoo of dura ilaalanii naata oomlii rakkoo beelaa qofaa miti. Rakkoo beelaa qofa gargaaruu miti. Uummanni kun deebi'amee akka uummanni kun hin gargaaramne godhuun baay'ee barbaachisaadha. Deebinee uummata kana akka hin gargaarre. Something that works forever. Uummanni kun tokkoffaa aadaa qotuu kan hin qabne taanaan iddoo tokko qubsiisnee uummata kana qonna akka eegalu gochuu qabda. Qonna qotuuf garuu yoo roobni hin jirre homaa gochuu hin dandeettu. Akka falli isaa maalirree bishaan dachii keessaa baasanii uummanni jallisiidhaanis ta'e qonna ammayyaallee ta'e mootummaan qotuufii qaba. Akka uummata Harargee yeroo Harargee irraa fuudhamee Wallagga, Iluu, Jimmaa fi Shawaariyaaf akkasuma Baalee yeroo qubsiifamu manni hakimaa ijaaramee manni barumsaa ijaaramee tiraakteerri waggaa tokko mootummaan qonna qotee fi nyaata waggaa tokko laatamee fi sana booda uummanni sun lammata deebi'eetiin kadhaa uummata kamiituu yookiin mootummaa jalattuun seen ofittuu of danda'ee aanaa hin yaadadha. Aanaa Cawwaadaa Iluu keessa na fakkaata kan ijaarame.
Waggaa daggatti magaalaan baadiyyaa irraa magaalaatti deebi'e. Kanaaf uummanni Oromoo yoo hojjechiise yoo mootummaan kan hojjechiisu taate uummata hojjetuu danda'u garuu mootummaan maal godhee biliyoona 100 ol osoo uummanni ilmi namaa lafarraa dhuguugamu waraana Tigraay irratti fixe. Kanaaf nuti amma osoo san hunda beeknu mootummaan xiyyeeffannaa isaa eega biyya kana hin bulcha jedhe waraana irraa gara nagaatti deebi'ee karaa nagaatiin dubbii isaa fixataa ummata isaa deebisee dhaabuun dirqama mootummaati. Lotorii bara 2016 keessa ummata sun naannoo Somaalee irraa buqqa'een guurame lotoriin sun hangammaa nyaatamee dhabame namni tokko yakkamaa ta'ee yakka seeratti hin dhiyaanne. Kanaaf Oromooleen biyya alaa waan hojjennu kana quba walaa qabaannu. Wanta Minisootaa keessatti hojjetaan waldaaleen kunniin hojjetan gargaarsa waldeenii tokko yoo aanaa tokko gargaare lafa tokko gargaare gargaarsi biraa ammootu aanaa biraa yookiin ganda biraa akka deemu gochuu irratti quba wal qabaachuu qabna. Kana gochuudhaaf namoonni gargaarsa gara biyyaa ergitan feetan waldaa soofumaraa ta'u feetan gara ustaazotaatiin haa ta'u winii tuunaaf san ta'u waan wanti diyaaspooraan godhu maallaqni isaa faca'ee bakka hundatti bada ummata kanallee gargaaruu hin dandeenyu ummata kanallee rakkoo jalaa baasuu hin dandeenyu warroonni isteeta garagaraa biyyoota garagaraa irraa ummata kana gargaaraa jirtan gara keessaatiin nuuf barreessa I can create a network ijaaruu hin danda'an hundinu abbaa biraatuun gaafadhu kanaaf. Wanni nan jechuu barbaadillee waan kana karaa keessaatillee haasofnee turre. Amma wanni barbaachisu ambareellaadha. Ani wanni nan argaa jiru karaa faca'eedhaan laala amma dhimmi uummata Oromoodhaa beela'uun naannawa Harargee beela'uun Baale beela'uun Wallaggi beela'uun Gujiin beela'uun kuni Booranni beela'uun amma naannawa hunda Oromiyaan keessa naannoon Oromiyaan hundi bakki keessaafuu gammoojjii taate beelli bakki irraa hin dhabamne hin jiru ilmaan Oromoodhaa rakkachaa jiran actually mootummaan immoo saayilensii filatee jira he is using as a weapon siigalee akka meeshaa waraanaatti itti fayyadamaa jira. Ilmaan Oromoodhaa saayilensii ajjeefamaa jiran. Yeroo amma ija tokkodhaan laalu immoo waldeenii akkasii komandoo kan akka Harargee Afran Qalloodhaa, kan akka Maccaatuu Lamaadhaa, kan akka Shanangibeedhaa kanneen akka naannoo godina isaaniitti jiraniidhaan uummata of jalatti caasaa deebisanii ambareellaa tokko tolfatanii karaa kanaalii tokkootiidhaan amma Ustaad Jamaal faan, Sheekh Raayyaan faan, Suufiyaan faan siigalee kanaalee uummata kanaatiidhaan karaa qabatamaa ta'eedhaan dhimma siyaasaatii miti. Beelli yeroo namaan kan siyaasaan qabu gandaan qabu eenyummaa takkan qabu. Namni akka gandaanis addaan hin qoodamnetti akka namni biraatis nama hin komannetti. Oromoon ilmaan Oromoo ka beelawaa jiru Oromoo tokko beelarraa oolchuun Oromoo hambisuu jechuudha. Kanaafuu naannoo takka qofa irratti fokkos osoo hin godhin neetworkiin tokko ijaaramee fi ambareellaan tokko ijaaramee fi akka osoo maalleen diyaasporaadhaa ka biyya Arabaa kanarraa deemus ka mootummaanis ofiifis dippilooy godhullee haa ta'u NGO'n garagaraa USAIDnis haa ta'u UNICEFis haa ta'u ka gargaarsi bakka biraatis jiru akkamitti uummanni hubatee wal dubbisee akkamitti deemuu qaba waan jiruuf karrasan laala karrasan banaa jedhin karrasan bakkuudha. Kanaafuu neetworkiin kuni karaa OMN'tiidhaan hayyootallee sheekkotiillee komiteen tokko central komiteen tokko godhamee fi waan kanarratti waldawoota si look Hamza this is not gonna work for a short term amma yeroo gabaabduu amma qabnu kanatti OMN illee ganaa nama waliif fidee maal gochuun yeroo kanatti waan hin dhaqqabamnee fi amma Minnesota already waggaa lama Alliance for Oromo Civic Society already jira Minnesota jechuudha. Alliance jira already jechuudha. Alliance kun nuti quba wal qabna. Baarumtumni xabboo waan godhu sikkoo mandoo waan godhu we have a meeting communication qabna. Garuu gargaarsi amma wanti amma barbaachisu Shanangi ta'ii Tuulama ta'ii ijoollee akka waldaatti waldeenni gurguddaan jiran quba wal qabna. Rakkoon garuu akka addunyaatitti there is no strong network, there is no single organization Oromoo hunda of jala qabu kana. Not only that by the way, waldaaleen jiran kun matammaan isaaniitu wanti jiru maali seeta. Waldeen ummaan sikkoo mandootu jira. Waldaa sikkoo mandoo jalatti ilmaan sikkoo mandoo dhibbatti miti parsantii 50 jala jiran. Honestly speaking, galuu qaban as jalatti because yoo waldaa sikkoo mandoo jalatti miseensi kun hundi galee sana booda waldaa jabaa arfan qalloo yookiin ammoo arfan qallooti miti amma sikka hojjetaa jiru by the way baariintuma xabbooti baradhaa waan kanallee namni kaleessa waldaa waggaa lamaa fi hawaasa gargaaraa ture miidiyaa irra dhaqee garuu hadha dhaga'ee waldaa kana maqaa jedhe magaalaa lakkuu keessa jiraata utis totaalii isheen beeku. Waldaa hawaasa akka ajaa'ibaatitti waan isaan hojjetan waldeenni akka baariintuma xabboo asiin galata galchaafi ijoollee Yemenitti rakkatan gargaarimanis Ameerikaa keessa hin jiru. Hin jiru. Number 1 walloon akka waldaatti gargaaruudhaan number 1 akkophaa isaaniitti jechuudha hojii hojjetaniin. Sanaan ala garuu aliyaansiin kana waliin taanee yaada ta'uu ta'e uummata walloo goofandi miidhaan dhufnee yeroo uummata wallootii fi yeroo awwaannis uummata sana miidhe aliyaansii santu hojjete ka waldaalee kana walitti qabeetu hojjetee jechuudha. Ka hundinuu keessa miseensi ta'e ka hundinuu keessatti of argu. Ka akka waldaatti ijaaramnellee ijoollee Gujii fi Booranaa namoota aktiif ta'an fuunee achi keessa galchinee membariidha. Ka walloollee yeroo sana waldaa hin qabanii membariidha. Kanaaf wanti hojjetame akka Minisootaatti jira garuu babal'isuu irratti fuudhanii bakka sadarkaa guddaa geessuu irratti jalqaba wanti ta'uu qabu
ilmaan arfan qalloo yookiin ammoo baarintuma xabboo harargee lamaan keessa jiran hundi isaaniitu waldaa kana jalatti hawaasa keessa isaanii gargaaruudhaaf ammatamuu qabu. Ilmaan sikkoo mandoo ilma sikkoo mandoo ufiin jedha. Waldaa sikkoo mandoo jalatti qaabatamuun dirqama jechuudha. Odaana beek ufiin jedha ilma tuulamaa ta'e jechuudha. As jala seenuun dirqama. Ilma ijoollee shanan gibee ufiin jedha. Shanan gibee Minnesota jirtu yoo hori dhufti akkuma Jarmanitti deengada celebration shanan gibee godhan agarree jirra. This is the strength. Walleen sikkoo mandoo fakkeenyaaf Jarmanitti baay'ee jabaadha. Maqaa garaagaraatiin jiru garuu as an alliance jalqaba ammoontu nuti badheen gaddaa Hacaaluu Osoo Najjeetiin dura eegale tokko turedha. Neetworkii ilmaan sikkoo mandoo ijaaru eegallee ture dhugaa dubbachuudha. Because rakkoo nu dhufu hin beeknu balaa nutti dhufu dandamachuudhaaf san gochuun yaalameera. Garuu sababa ajjeechaa waggoota lamaan kana Oromoo irra turedha ka'ee neetworkiin sun cimee deemuu hin dandeenye Rabbi nu haa dandeessisu yeroo illee fudhatu kana booda neetworkii sana deebine ni ijaarra. Neetworkii sana ijaaruu qofa osoo hin taane amma erga rakkoon dhalatee uummata kanaaf dirmataa waan jirruuf warroonni bakka garaatitti diinagdee guurtan diinagdeen sun iddoo tokko dhaqee iddoon biraa akka hin rakkanne quba walaa qabaannu kan jedhu jechuun dabarsaa na eegaallee jiranii ulfaadhu galatoom guyyaa gaarii siif haa ta'u. Biraa walitti deebina bakka kanaafuu nuti illee miidiyaatti deebinee karaa orgaanaayizd ta'utti daleena jabaadhaa itti fufaa inshaallah wal agarra bakka bal'ina. Thank you bro. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmaan Oromoo kanaaf irra deebi'ee ammas walda'iinsi koomandoo guyyaan hirphaan guyyaa har'aa godhamaatiin jiru sa'aatii 4 irraa eegalaa amma nuti already bakka masgiidaa jira masgiida tawhid masgiida guddaa iddoo salaataa guddaa fi iddoo galma walgahii guddaa kan qabu bakka galma walgahii gara South Indii irra jira yeroo seentan paarkii keessa seentan ulaan ittiin dhuftan garuu fuulduraa kanaan gara Southii kana gaddeemtan Noorziidhaan seentanii gara Southii gaddeemtanii ulaa guddittii irraan ulaa lammataati ulaa lammataatiin jechuudha gara ulaa lammataa sanaan seenaa addressing isa 1001 1001 jechuudha 1001 Westgate Drive St. Paul Minnesota zikoodiin isaa 55114 dha achi jirra ka isin eegu jira ka akkamitti akka wal gammachinee wal galchinu Oromootu beeka guyyaadha jirta fayyarta attam jirra rabbiin galandaa go akkasiitii kotta waan qabdan qabadhaa kotta an dirqiidhaa miti wanti dandeettan kamuu gumaachaa kottaati lammummaadha waan dandeettu godhi daa'imman kan keellee $5 illee qabaatanii $5 daa'imni tokko yoo dhufe abbaa kiisa kan keetii fuudhee yoo gumaache dhibba kan qabu dhibba gumaache kuma kan qabu kuma gumaache waan dandeettu in tuffattee manan oliin hadha sitti maan tuffattee manan oliin maallaqa harkaa qabdu kottuuti saba kan kee bira dhaabbadhu warri suuqii qabdan reestooraantii qabdan hojii biizinaasaa garagaraa irra jirtan yookiin adult care home care garagaraa kan qabdan zeeleedhaan karaan ni jira kashaappiidhaan karaan ni jira kashaappiidhaaf zeelee booda isinii maxxansina karaa sanaan gargaara adara amma even squarein maxxanee jira already squarein amma taa kan ta'ee jiru isa lachuu gara zeelee illee ta'e kan illee booda isinii maxxansina ulfaadhaa guyyaa gaarii guyyaa seena qabeessa